Isi kana bode. Ishi akkamitti ofirraa dhoorgina maqaa balleessin kun wanta ayyee gisee hunda maqaan balleessa maqaan hundaa balleessa anamma reefi siiduunan aarte anatu gaafatata waan isiin narraa barbaaddu manatti dhaqee gaafatadhattee tarte ani quban qabu ture saaran siiduunan barbaadee jirti laayibirra ture ani siiduunan baatee jirti naan jennaan eessa jedheen wannoodha walloltee eenyu fatiyaadha walloltee dhaqee gaafadhaa naan jette eshi hundee odoonatti nimne moodee fiigee dhaqe wayitan fiigee dhaqu hin jirtu lakkaa isin mana isii dhayxeerti ofirraa gaafatuuf maaliif na arrabsite jette walloluuf ta'e gaafatuuf ta'e isitu beekasii galee achi itti bilbilee narraa kaasuu didde goloo madii irra gaadha madittis dawwalaa ture narraa kaasuu didde siiduunan deemte dhaqee itti dawwalee nan narraa kaaftee dafii amma gabbuu jedheen kaleessaan intala tana ormarraa dhoorgaa ture har'a si dhoorguun dadhabu kootti jennaan fiidee gadi buute siiduunan isee gadi buutee qabee deebii wadaa isin nu argaa turte jaarsoo jinnatumuu dhufanii jette mee rabbiif rasuuliidha asaba jaarsoo jinnatumuuf dhufanii anfattiyaa tumuudhaaf nama barbaachisa halaqaa tumii walitti yaa'anii deemuu nama fe'isa ani mucattii tana nama isiisee saree tana argite ijaartii xiyyaarraa qabatuuf jala deemee achitti itti ka'e isiiyyuu akkamitti oduunatti nimne deemtaa turi taasii aarte laayibirra jira fiidettuma gadi baate laayibirra ture ani ila ijoolleen argiteerti asuun argiteerti asuu irratti cufee bahe hin argine yangisee isiin gadi baate waan biraatiif baate si asuuqii deemuuf saara dhufee natti hime fatiyaan siiduunaa arrabsite siiduunaan aartee mana dhayxee wayitaan dhaqu hin jirtu wayitaan gamaa ilaaluu hin jirtu itti dawalee naan achii dhaqee naan jette dafii gadi bu'ee itti ka'ee buuse. Bakka ammatti siree Siiduunaa waan jettee qabdi gaafii kiyya laal gaafii kiyya siiduunaan arrabsiteerti mana keetitti urgo. Siiduunaan arrabsiteerti mana keetitti. No harrabni wayyuu hin jiru ani iyyuu arrabsine bar harrabni hin jiru baay'ee namni akka dhuunfaatti siiduunaan maqaadhuma namaa meeshin hin goone dhugaa dubbachuu fi harrabni waan isin dubbattee waa'ee si ilaallata waa'ee iluu dubbataan turreetti. Waa'ee iluu dubbataa turre yaadu waan hin jedhu. Sarratti atis gandummaa eegaltee moo ganda kee jaaladhu maal hin jenne? Yaa sanatiyyuu ganda koo mana keessaa ka'a jennaani namni dura kan ofii jaallate kan hambaa jaallataa itti kanuma isheen daamu waan sana jijjiirsuuf haasaa turte wanti kanaan ol laallatu hin jiru dhugaa dubbachuu fi amma garuu dhiisi wanta haasaan akkas. Ayyaan amma dhiisa urgoo har'aan dhiisaan qaallittiin tun dhugaa dubbatuuf samoona kana na tuttuqquu baay'ee barbaadaa turte na jalaa ilise suma dhugaa rabbii isin himaame mucattiin kun ana tuttuquudhaaf daangaa kiyyarra wanni isiin hin goone hin jiru samoona. Maalifi akka politikaan tiktok kanan beektan ebaluun geemisii waan dhayineef ebaluun geemisii hin dhayineef argitee akkana godhata akkanaan hin jenneef obsee dabarfataa ture daangaa kennarra deemte hatta isiin bar gaafaan geema taphadhee akka ani fixee irraa bahee mo'ameen in dannaste mirqaana wallaahi summa billaanaaf isii faamiliidhaan beektan mirqaanaan ulee qabatte akkatti mana kanaan muluu keessa fiidee dannaste das jedheeni waan isiin natti rakkoo isiin natti godhatte ayidoonno nama isiirraa kaleessa qolataa ture nama bineensa meeqa afaanii fuudhee ture. Sinigale. I don't know. Mucattii tana mee har'a dhiise bor dhuftee ni yaabbatti bor jaartii tiyya yaabbatti akkam godha harkaan da'an mucattii intala dubartiiti mucattiin tun. Amma dhiisii bakka reedii maan dhiisii jedhamte miti dhiisii. Furmaanni maali nama bar furmaata firan qabu. Furmaata namni sirraa furmaata si kaa'u tokko iyyuu. Namni hundi waa'ee siin karaa deemu qabduun ilaa filaamedhaan akka ilmoo namaatti itti dubbadhu ofirraa dhowwii yoo waan daangaa darbe jiraate. Ilaa filaamee beeku namittiin kun. Kanarraan kanaaf ammoo dhiisii. Bar gaafaan namarraa karaa dhusan beeti turte. Har'aan isitti irraa qaqqee achitti ol baatee nama arrabsaa turte ani rakkadhee isii wajjin har'aan atti tarte. Amma dhiisii bakka mana cufii bahee yoo intanii jechuu dadhabde yookaan immoo ajandaa jijjiire barbaachisaa miti akkas teesse. Amma jedhaa wanni goonu urgo an dhugaa siimame fatiyaa hiisisuu osoo hin ta'in qabsiisee biyya galchuu osoo hin ta'in adabbii seeraa fudhatuu qabdi. Dhageette? Adabbii seeraa fatiyaa adabdir qaba maaliif jennaan seera biyya kanaatiif soorii urgo seera biyya kanaatiif nullee kabajuudhaaf adabbii seeraa isii barbaachisa yoo adabbii seeraan fudhanne mucattiin akkanaatti nu yaabbatti bara dhufaa darba neekistii dheengadduma guyyaa sadii dura mankii yaabbataa ture guyyaa san dura torbee lama dura haadha faate mee badiin kana hunda keessa eenyu isiniif fakkaata sinummaan namni tokko ji'a tokko keessa nama afur nama shaniin gaafa ol lolu nama shanii san immoo nama tokko kanaaf badii qaba mee jara kenna. Mee akkam goona bar hiisuufis rakkan tarkaanfii irratti fudhatuun rakkan seeran gaafachuun rakkan nama argitee wannoo taate bar bishaan afaan nama jiru mee faamiliin isii dhoorguun dhabame samoona maaliin eegalte beektanii akkasiin dubbii barbaadawwan ani callisaa tureef yoo isiin na tuttuitu yaani ishmurii adda addaatiin maaliif dhiise beektanii biyya galuu barbaadaa jedhe nuun sobattee maaliif biyya galti maa biyya galuun noormaala karaa ofii fixattee prosesii ofiitiin biyyan galtu
Prososa fixattee biyya galuu osoo dandeettu akkamitti nama lakkaftee biyya galti karaa kennan mallaqa shaqqalattee galti rabbiif rasuulee taatiniin. Mee akkam godhuu qabna? Nama akkanaa kan akkam gootame? Karaan ittiin galan hin jira bar normaala isbaasee waan jedhamu jira isa baafattee galuu osoo dandeettu nama walloltee ebaluun na hiisise ebaluun na galche jechuudha sababa barbaachisu mucattiin dhuguma galuu barbaaddii porosesii keessa jiru. Galuu san garuu lafa galuu hin barbaanne si. Hamaa nuti badaa nuti ergitee balleessaa nuti sii roorrisuu akkasuma taanee jiraanna jechuudha bakka kanumaa murteen mee isin bakka keenya ta'a. Eenyutti himanna ishee? Ana ture isiniin jedhaa bar filannoon dhumaa ana ture jiran anatti matamaa ture har'a guloo anaana yaabbatte eenyutti himan? Mee akkamitti sirreeffama? Ishii isinummaan namnummaan tokko mee barreessatiin akkatti sirreeffadha jedhaa mucattii ta'a. Mee jarana mee barre isuma dhugaasan isuma namummaa isuma rabbi isinitti beeku san mucattiin tun nama tokko narrabsine jaran nama feemas isin addunyaa maaqiitu itti bar macarrashaan maaqii har'a dhumni ana ture ana tafe ture anattis tarte guloo. Mee eeshi eenyutti himatan? Namatti himatan hin qabani. Waan goonu hin qabnu. Fi diyaaspooraa isin itti himattu hin beekana malesi fuula itti kennan. Irraa fuudhuu san balleessan jarree dhugaa dubbatuuf irraa fuudhan. Dubbii isii irraa fuudhanii dhugatti godhaniif. Isin kan argatte borittiin shaqqalattiin aroorrisan jette deebitee bor nama biraa arrabsiti torbeen amma shaqqalattu badee samoona kan. Shaqqalaan badee nu yaabbattee tiniin baariyaaliin nu kaafatuuf. Arrabsuuf rakkanne seenne isii hojii afaan banuun barbaannu nuti. Dhiisuudhaafillee rakkoo keessa jirra. Mee akkam goonu isinummaan murtii keessan kennaa jiran. Ayyee nuti waraqataaf doorsifnaa mee ayyee ka waraqata irraa bilisaa mee akkamitti sirreessina? Mee akkam gochuu qabna? Mee murteen keessan maal odoo isin taate? Mee murteen keessan osoo isin taate maal? Ani dhiise bor jaartii xiyyaarraan buutu bor ijoollee ollaatti irraan buutu orbaan irraan buutu. Jaartii xiyya sababa isii gisee meeqatu mee isin jedha warra nufirraa dhoorge jettee isin lollaan dhiisi. Isin bakka cinqatii qabdi jedhanii itti ga'ee jaartii jalatti reebee beekaa bariin beekti isinuu jaran. Waan biraa dhiisitini. Yoo isin adabattee teettellee maanarraa teettiidhaaf dubbii dubbii. Kuloo ragaadha har'a mana gasti yoo itirratti haasa'an waan bira haasaa turan jedhan. Mucattii wayitu waa'ee iluu haasofte waa'ee biyyoofi. Waa'ee biyyoofi jarri gaaddeenyaadha. Odoma haasaa jiraniin taphatte. Taphataa jiran jechuudha. Jaartiin xiyyaayitee achumaan urgoo jedhamti. Atillee galdummaa eegalteettee qoosan gaa faamilii waliin qoosame namni faamilii. Achii fiigaa dhufte anaaf jette mee maalumaaf maaltu walitti dhufa mee jechi kun amma Fatiyaaf maal walitti dhufa? Mee rabbiif rasuulii jedhiif jechi kunii fi Fatiyaan eessumatti walitti dhufan. Kana jechuun dubbii barbaadu moo dubbii barbaadu miti jiran. Kanaaf dhiifa manaa godhaa girrigirrii akka beeraa deebii walitti deebisuu afaan banuun dhuma kiyya irratti haa ta'u ani waan kiyya ta'eef miti tarkaanfii kana ka fudhataa jiru. Wallaahi wabillaahi namni hafee hin jiruufi nurra deebi'uu yoo taate malee amma sii galee dhiisi tuffadhu maal tuffadha kuloo paablik irra baatee manatti na barbaadanii maali jettee afuuftii kijiba bar ani rakkoon qabu maqa balleessin maali indee namni si taajjaba bar nama meeqan nu jala oola bar faamilii qabna hiriyaa qabna mucattii roorristanii ammallee isin tutti qa'ee jedhamaa bar maal taatan indee arraba siimaa dhugaatuma jiraannaa gaayis min isheenoo maali isin yoonnoo jettanii arraba namaa dhugaatuma jiraattaa nama hundatti taruun biyya seerri jiru keessa jirra bar poolisa maali isin jettu suni hin barbaachisu doorsisa biyya galchuu miti wallaahi wabillaahi haasaa asii ragaa qabatte biyya seerri jirutti mana murtiitti dhiyeeffattaa ofirraa jechuudha eessayyuu bahuu hin dandeettu immoo kuni su'uudii miti kun ergitee yamanii miti karaa taaribaatiin dhiyeessanii galan sii galee biyya seerri jiru doorsisaan waan waraqata hin qabneef miti waa'ee waraqata keetii keessaan qabu dantaa ittiin qabu kaleessa isurraa dhoorgee sirraa qabee sirraa sii sirreessaa nama ture irraa yan ergite garuu har'a sarara diimaa baay'ee daddabarfatuu keessa tartee nu jara kennan waa isinitti himu nu bira tartee seera biyya kanaa tuffattee warra mucattiin tuni maaliif hin jettanii birrii shaniin baay'atte warra akka waan biyya kana seerri hin jirre jarana dubbiin akkasaa hin jira biyya nama tokkoo keessa teettee birrii shaniin tuffiin maali tuffiin nu bira tartee poolisa biyya kanaa tuffattee bar waan addunyaa kanarra hin jirre jechi isiin amma albaate kun amata kudhan isii hiisisa jechi har'a isiin albaate kun urgoomee hin dhiisa borsi yaabbatti bar urgoo ani kaleessa namarraa kadhataan turre ragaa naa ba'uu dandeessanii bar anqaalitti kana kalee namarraa kadhataan turre ani kaleessa booyeetiniin namaan walolaan turre sababa isii jiran
Haadha faateen ragaadha. Haadha faateen ayaama. Akka anaa faati faateetti wal nyaanne. Wal ajjeesuu sababa isii kenne obboleettii akkaan jaalatu nama akkaan kabaju. Maqaa balleessite jechuudha. Waan isiin hin qabne jireenya isii irratti ashawaa diimaa daffaate osoo beekuu jechuudha. Osoo jettu haati faatee irra ta'a. Har'a deemtee anamoo maal rabbiif jedha mucatti gifii waan jedhamu jira bar. Jaartiin bira tartee anamoo. Kuloo mucattiin urgoonan isin jedhu isii kana. Dhimmi isaan haasa'aa turan kabiraa dhimmi isiin haasofte kabiraa kuloo rabbii fi ragaadhaa kuloo urgoo jaartitti waan badaa dubbatte kottu natti maxxana jaartitti